Muftako nabarsise Wakako nabarsise Ichinan faya ichinan jabada Akuma Nicodemus Nageenyi Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u akkam jirtu daawwattoota keenya kutaa tokkoffaa marii paanaanii waldaan duukaa bu'ootaa wiirtuun giddu galeessaa galma mana lubbummaa waliigalaa keessatti qopheesseen yaada ka'umsaa maricha irratti dhiyaate isin biraan gahuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa kanaan ammoo galtee yaadaa hirmaattonni dhiyeessanii fi lallaba wangeelaa barsiisaa Daani'el Caalaa yaa'ii hafuuraa mana kiristaanaa Gullallee Qulqulluu Gabreelii aanaa sulultaatti adeemsifame irratti lallaban isin biraan geenyaa hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Bishaaniin dhaladhee hafuuraan boodee galmi koo garamii carraan koonni boodee Garan ken jabato Chalala kebeka Hippokoof naafimi haaf kennimeka Na ufalcha Maagna gaannu oolcha nagaannu haa bulchu irraa goranuu haa goolchu dogoggoranuu haa oolchu Waaqayyo immoo akkuma walitti nu qabe kanatti ijoollee kana adda isaanii adda leencaanu haa godhu arraba isaanii arraba dammaanu haa godhu nu jiraadha fayyaa nu kenna fayyaa isin haa kennu ani wannan dubbadhu wanni tokko gaa hojjetamu akkanumatti wanni hundumtuu karaatti galeetuma deema jechuun hin danda'amu hin bareeddu kunoo kanatti naa uffattanii amantii kanatti deemtanii waan kana hojjettan kana ajaa baay'ee bareeddanii fi namni immoo hinaafu jechuun hin danda'amu garuu waraabechi yoo hawse hundumtuu nama nyaatu waraabechi yoo hawse nama nyaatu odoo akka waraabecha akka yuusutti nama nyaatee jiraate Oromoon amma kanatti hin jiraatu Kiristinaan kun akka waan baay'ee isinitti fidus numa beekama wanna baay'eenis nurras wanna baay'eetu gahaa jira garuu keecha darbuudhaan immoo humna Waaqayyootiin kadhaa Waaqayyootiin waan baay'ee keecha darbuun ajaa danda'amuuf ittuma fufaa ittuma jabaachaa ittuma muuxannoo gaarii argachaa deemuudhaaf kana Waaqni humna isaa isin haa kennu wanni kun hoggaa ciminaan deeme wanni Oromoon harkaa qabu kun dhuguma mul'atee deeme fuulduratti nu hin jirru kan jedhu irraa kan ka'e malee wanna biraa Oromoon daba tokko hin qabu dhugaa Rabbi ani ajaan Oromoo ta'eefis miti keecha laallee keecha buunee hoggaa laallu Oromoon hammataadha waan nurra ga'u hunduma Waaqayyo humna isaa isin haa kennu arraa baay'ee itti yaadne waan argadhe baay'een isin galateeffadha ammas waraabechi yuusedha nama nyaatu jabaadha Waaqni humna isaa Waaqni Waaqayyoo isin haa kennu jabaadhaan jedha isa duraatii fi gamoo kana keessa teenyee mari'achuu keenyaafuu Waaqayyoo kiyya nan galateeffadha isa lammataa abbaan keenya lubni Qasiis Badhaasaa waan jedhanii turanii isa darbee fi isa dhufu kana kamtu irra jira kamtu qormaata ture kan jedhe san irratti waan xiqqoo ishii jedhee darbuun barbaade abboota keenyatu hayyuutu maal jedhe eenyu irra teechees eenyu hamattaa kan jedhan tokko jira isaan irra dhaabbanneet isaan kaleessa abboota keenya kunis kanas keessa jiranis marii kanarras kan jiran kan hin jirres hin jiru gatii guddaa warri kafaleen jiru haga lubbuu isaanii wareegu malee wanti hafis hin jiru ka lubbuu isaanis wareegan isa iskiriin irratti reefu arginee turre jechuudha kanaaf gaa qormaanni taree
guutumaan guututti isatu taraa jechuudha. Ittaan sudhaan har'a isaan gatii guddaa kafalanii abboonni keenya har'a nuuf gahanii jiru. Har'a miseensa sooratee jira. Isaan ana duuba jiran kun hundis kan dhufiinis miseensa keenya har'a ummata keenya keessas hubannoon galee ummanni keenya subatee nu duuba dhaabbatee har'a immoo si waliin walitti makamu kiyyaaf nan gammadaa keessi kiyyallee natti dhagahama. Rakkoo kamiif dursa kenninaa kan jedhu strategic priority kennineeti socho'uudha kan dandeenyu. Akkuma abbootiin keenya yeroo lafa bal'aa yoo midhaan facaafatan hunda aramanii waliin ga'uu dadhaban gurguddaa isaa keessaa bubbutu. Yeroo gurguddaa sana keessaa bubbutan inni xiqqaanis waliin ka'aa jecha. Tooftaa kanaan prioritize gochuudhaan dursuudhaan kam yoo hojjenne inni biraa jalatti xumurama yookaan mata duree kam yoo raawwanne kan biraan wayyuu itti aanee akka salphaatti buqqaa kan jedhu kana kallattii kanaan kan wanti gochuudha qabnu. Kanaaf akkuma duratti ka'aa ture wantoonni amma keessattuu wantoonni adda addaa kan alaa keessaa nurratti darbatamaa jiru kun waliigala seenumaa mana amantaatiin wal qabatee kan jirudha. Seenaa kana dura dhufiinsa jechaadha. Hin beekna hundumti keenya seenaa ilaaluun nu barbaachisa. Dura yeroo olaantummaan ture sanitti state of religioniidhaan kan manni biyyi kun kan ittiin gaggeeffamaa turte kana keessatti yeroo sana keessatti akkuma akka biyyaarratti argitan ta'e amma marii waliigalaa marii biyyoolessaa kan jedhamu kun jira. Akkuma seenaa keessatti seenaan biyyaa bakka tokko tokkotti jajal'ate sana mana amantaa keessatti seenaan hedduu jajal'ate jal'uma sana qabatee abbaan barbaade fuudhee teknooloojiin jira waan ta'eef isa kana qabatee miidiyaa adda addaatiin miidiyaa hawaasaa ta'uu danda'a kan biraatiin akka barbaadetti akka fedhii isaatti labsaa jechaadha. Tokko baay'ee asirratti dhiyaachuun isaa gaariidha hubannoodhaaf baay'ee bu'aa qaba waan ta'eef gaariidha. Tokkoon isaa tiif ri'aaktiiwwan goona jenne garuu as keessatti waan qulfii ta'e prioritize waan goone sana ganna waan ta'eef more of yoo maal hojjenne kana sirreessina kan jedhu kanarratti xiyyeeffannoo jechuun barbaachisaa ta'a jechaadha. Still kan amma nuti irratti ciccinee hojjechuudha qabnu maa inni even tajaajilumti afaan wal qabatee jiru kun akka nu biraatti yaa'u akka gaarii jirra. Waliigala yoo ilaaltan gaaffii keessa arrestii namni hedduu keessattuu Oromiyaa keessatti lammiin jenereeshiniin qubee akkuma jirutti jechuu danda'ama wanti kana keessa hin jiru. Amantaa keenya keessa hin jiru bahee jira. Hedduusaa kana deebisuudha inni guddaan fi isa jiruuf hubannoo kennuudha barsiisuudha afaan isaaniitiin barsiisuudha. Kun baay'ee gubbaarraa wanti ta'aa ture abbootii keenya ammas jiran kanaan raawwachaa ture waan salphaa miti. Galma kana keessa teenyaa akkanatti mari'achuun akkanumatti miti kan dhufe. Nutoo dakatti maal gochaa jirra kan jedhu kana ilaaluun barbaachisaa ta'a. Maal gochaa jirra? Akkamitti hojjechaa jirra? Akkamitti socho'aa jirra? Kana yoo jennu har'uma gallee namaa walitti buunee miti. As keessatti kanaan kaasuudha barbaadu wanti ta'uu qabu hundumtuu yeroo barbaada waan ta'eef adeemsaan bilchinaan hojjetamuu qaba. Maachuriitiidhaan machuurdi ta'uu qabna dhimma kanarratti jechaadha. Baay'ee wanti kana wal qabatee gaaffiin dhiyaatu yeroo baay'ee gaaffii qabatamaadhaan kitaaba qulqulluu irratti dubbatameedha. Nuti amma kitaaba qulqulluu irratti waan barreeffameen alatti waan addaa wanti nuti finnu wanni nuti kalaqnu jiru isa kana interpret goonee qabsiisuudha hawaasa keenya. Realitiin dura ture wanti nuti amma realize goonu hin jiru. Isuma santu dhokatee jira. Isuma santu kana dura waan bakka dhokate sanaa wanni sanaan tartiiba sanaan ammas still deemaa jira jechaadha. Kanaaf tasgabbiidhaan gubbaaf jalaa walitti fiduu qabna. Tajaajila keenya jechaadha. Qaamni asii qabsaa'u kun dakatti members bal'aa yoo kan hin qabaanne ta'e irrifata. Insuu kannaa. Wanti jedhu dhugaa jedhamaa jiru dhugaadha moo dhugaa miti kan jiru shakkii keessa amma galamuutti adeemamaa jechaadha. Soo bal'isuudha wanti keenya bal'isu maasii keenya bal'isuudha isa inni immoo kan jiru daka. Achitti bal'inaan hojjechuun barbaachisaa ta'a jechaadha. Kan biraa tokkummaadhaan kan wal qabatee jiru. Amma nan shakkaa jedha baay'eenis miidiyaa irratti kanan argaa jiru.
bakka tokko baay'ee tulluu nuti dhiibnu tulluu baay'ee guddaadha. Tulluu ulfaataadha. Amma tulluu sana dhiibnee jigsuurraa wal dhiibaa jirra stiil. Isa bara hedduu gadi bu'ee gadi fageenyi isaa bara akka salphaatti kan qotamee bahu miti bar. Isa kana buqqisuudhaaf tokkummaan keenya barbaachisaadha. Amma tajaajiltoota waldaalee adda addaa nan dhagaa nan hordofu. Baay'ee hankamiitu miti miseensa kamii miti. Bal'inaa kanan ture waggaa 20-30 ta'uu danda'a stiil waldaa qulqullootaa keessa ture stiil. Garuu dhimmi saba kanaa riisarchii irratti waan hojjechaa turreef garaa na nyaata. Waa'ee afaan kanaan wal qabatee kan jiru tajaajila kanaan wal qabatee kan jiru garaa na nyaata. Kanaaf already divert godhee jechaadha. Jaalannoo osoo hin taane egaa asitti bakkaan qabadhetti hin hojjetamne taanaan bakka hojjetamu deemuun dirqama koo ta'a jechaadha nama lubbuu namaa baraaruudhaaf. So asirratti tokkummaadhaan socho'uu qabna. Abbootiin amma asii qabsoodhaan galma kan akka gallu nu taasisan galmi xixiqqoon nuti namni biraa itti galuu danda'u kan nuti taasifnu immoo bal'aatu jira. Maal goone dakatti amma nuti? Maal hojjennu? Tasgabboodha baay'ee chaalenjiin jiru kanuma waliin dhadhamachaa jiru sanadha. Ragaa jetteeti, teesseeti, jala teesseeti, amansiifteeti, dhugaa qabsiifteeti kan suutaan irraa qarafaa deemtu al takkaan wanti jiguun jiru. Waan qabatamaadhaan lafa jala galeedha waan ta'eef kanaaf please tokkummaan gadi jalqabee hamma gubbaatti nu barbaachisa kan jiru kanaan yaa xumuru. Dhiibbaa keessaa otoo hin taane dhiibbaa alaasa jiru irratti waa'ee manni amantaa waa'ee balaan kan jedhu dubbatamee ture jechuudha. Xiqqoo waa'een sana iddoo sana waan hin turreef keessaa immoo haalaan iddoo jirutti hiikamuu kan hin qabne iddoon isaaniitti hiikameera jechuudha. Ani waan sana dhiibbaa keessaatti jedhee tanaan kan ilaale jechuudha. Sababni isaayyuu lolli sun kan ka'uu kan danda'ee fi jalqaba jechuudha. Namoonni qaraanii yookaan immoo yashii dabalee kan jedhamu kan beektan jirtu kutaa kolfee qaraanii jalatti argama. Baskaanni sun jechuudha. Lafinni kan inni irra jiraatu lafa Oromiyaarra. Taabonni kan babba'u garuu gara Finfinneetti bahee bobba'aa jechuudha. Jalqaba otoo sababni kun hin ka'iinii maaliif dhiibbaa keessaaf alaa jedhee qoodamee kan jedhus gaaffii gootu jechuudha. Lammata namoonni yennaa du'an waltajjii mana amantaa irratti gaafa baanii dubbatan waldooleen turanii waldooleen waanni kun dogoggoraa sirrii miti jedhanii maaliif hin mormine yookaan immoo ibsamaaf hin baafne kan hin jedhus yaada goote jechuudha. Sababni isaayyuu taabota gajjallaa ka'aniiti lola barbaacha kan olufanii waan hedduun ergii uumamee booda ijoolleen gidduutti wareegamte jechuudha. Ijoollee wareegamte kamisaa taatu kam kan wareegame abbaan isaa hin beekamu jechuudha. Lola gidduutti kan isaan du'an. Oddoo militarii siistemii keessatti immoo yoo du'an lola keessatti yoo hirmaachuu baatan iyyuu akkuma Yohaannis Afawarqi dubbate namni suni yoo militarii siistemii keessatti yoo du'e jechuudha. Lola sana irratti yoo hirmaanne cubbuudha jedhee murteessa jechuudha. Garuu iddoo militarii siistemii sana maaliif dhaqe kan jedhu lola barbaacha dhaqe jechuudha. Akaa baataniiti kan isaan dhaqan. Arrabsoo hedduutu ture waan suni dhiibbaa keessaatiin otoo ilaalamee san jedhu yaada gooti jechuudha. Kan biraanii tajaajiltootaaf yookaan immoo waa'ee waldoolee gidduutti waan ta'e jechuudha. Inaaffaa kan jedhamu ka'ee ture jechuudha. Warri waldooleen wayirratti sagantaa qabatan kuni waldoolee kana jedhamee adda bahee waldooleen sun inaaffaa yookaan immoo ceephoo isaanii maaliif hin fudhanne waldaan kun akkana rakkoo kanaa uumame argiteeti waldaan kun gadi bahee ceephoo fudhatee qabu malee har'umasitti yoo dubbannee gallee boorisitti fufaa jechuudha. Waldaan duuka bu'oota jechuun waldaa guddaadha. Waldaa guddaa kana keessatti namoonni waldaan duuka bu'ootaan dorgomaa yoo jiru hojii hojjetee dorgomuutti qabaatu irra jiraata jechuudha. Waldooleen jiran garuu waldaa kana gadi buusuun kan cabsuun hin barbaachisu. Yoo hin dogoggore ta'e waldaan duuka bu'oota dogoggore jedhamee karaa kamiyyuu saaxilamuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kan boodatti nu hambise yookaan immoo akka nuti gadi baanee dubbanne kan nu godhe Phaaphaas irratti hin dubbatamu, abbootii irratti hin dubbatamu, dogoggora yoo argite itti dubbatamu irra jiraata jechuudha. Isaaniyyuu dogoggora argi jedhaniiti otoon sun dogoggora otoo jiruuti gadi baasanii kan isaan dubbatanii dogoggora isaa otoo beekaniiti jechuudha. Nun immoo isaaniyyuu akkas goone jennee xiiqiitiin dubbanna osoo hin taane abbootiin kun kana raawwataniiru jennee uma saaxille jechuudha. Waan isaa yoo kanarraa hin dhaabbatan ta'e nunis saaxiluu keenya boodatti hin deebinu jechuudha. Maali jennaan akka sirroofnuuf waan biraan hin jiru jechuudha. Kaffaltiin namaaf kaffalameetu otoo hin taane wanti dogoggora ta'e dogoggora jechuudha. Dhimma amma irratti walitti qabamnee marii godhaa jiru kana sagantaa amma geggeeffamaa jiru kanaanis hunduma isaa haala amma ittiin deemaa jiru kanarratti maaltu barbaachisaadha jalqabuma isaarraa kaasee
abboota gurguddaa biraa utuu ka'e abboota gurguddaa biraa utuu ka'e maaliif kaleessa dheengaddasii abboonni keenya bataskaanuma keessa dhaabachaa jiru bataskaana geggeessaa jiru. Haa ta'u garuu carraa afaan Oromootiin dubbachuun kun hin argamne turre. Har'a immoo qabsoo haala kallattii adda addaatiin yeroo wanti kun geggeeffamu ammallee qabsoo guddaa geggeessuun isaan irraa eegama. Yeroo kana jennu isaan duwwaan hojjetanii nuyi immoo collumannee eeggannaa jechuutu hin taane akka bokkaatti gadi roobsuu duwwaatu hin taane nus immoo yeroo isaan balbala nuu ta'u jechuudha daandii nuu ta'u jechuudha nu fuuldura godhanii jabina nuu ta'u nuti immoo hammam dubbachuu qabna hammam qabsaa'uu qabna hammam socho'uu qabna isa jedhudha ani kaa'uu barbaade maaliifin kana kaase yeroo amma geggeessitooti kallattii adda addaatiin dhimma kana irratti afaan Oromootiin tajaajiluu irratti Oromootii amantii kana keessatti ga'ee guddaa qabaachuudhaan sochii isaan godhan calaqqisiisuu keessatti Oromoodhuma ta'aniitu jiranii Ortodoksiima ta'aniitu jiranii as keessatti ga'ee ba'uu kan didan jiru hirmaachuu kan didan jiru Oromummaa isaanii kana dhiisanii amala maxxantummaa kan agarsiisan jiru jechuudha. Kallattii adda addaatiin yoo dugda duubatti deebinee tokkoon keenya ofis ilaallee bitaa mirga keenya hin ilaalla hin sakattaane yoo taane afaan Oromootiin tajaajilamuyyuu malee isuma kanaatti kan hin gammanne har'as taanaan warri barsiisanis ta'ee nuti warri teenyee barannus hanqinni jira iddoo kanatti irratti maal fakkaanna hammam ga'ee ba'aa jirra maaltu nurraa eegama gara kamitti adeemuu qabna kan jedhu baay'ee wanta barbaachisaadha waan ta'eef gara kan biraatti quba qabuu dhiisne ani jennee yookaan an ga'een koo maalidha kallattii jirru irratti. Ga'ee koo kana keessatti immoo ba'aan jiraayi sodaataan jiraayi ija jabinaan immoo raawwataan jira waan irraa eegamu raawwataan jira moo fakkaataan jira wanta jedhu tokkoon keenya yoo of ilaalle olii hamma gadiitti yoo of ilaalle akkuma abbaan keenya sila mataadha hamma miillaa hamma lukaatti jedhanii agarsiisan sana tokkoon keenya yoo of ilaalle wanta calaqqisaa tokko taasisuun nama rakkisu jechuudha ifaadha. Warri alaa akkas nu godhanii mootummaan akkas nu godhee aktivistootni akkas nuun jedhanii isa jechuun dura rakkoon guddaan nu bira jira. Rakkin inni guddaan ana mataa koorra osoon gurmuu qabaadhee osoon dogumaa fi qannoonaa mana amantaa koo eegee osoon seerota mana amantaa kabajee akkuma kiristaanaatti otoo deddeebi'ee namu ija badiitiin yookaan immoo ija tuffiin garagalee nan laalu jechuudha. Osoo nuti gurmii qabaanne har'a galma kana keessatti eenyu haasa'uudhaaf nuyi birqiin ta'u jechaadha. Afaan Oromoo dubbatanii yookaan immoo mana Waaqayyoo keessatti afaan Oromoon tajaajiluun nuuf birqiin ta'u jechaadha. Maaliif rafaa turre waan ta'eef jechuudha. Irriba keessa turre waan ta'eef jechaadha. Ammallee hin dammaqne. Hunda keenya keessa yeroo ilaalle hin dammaqne. Caasaa hin qabnu, gurmii hin qabnu, wal hin dhageenyu, wal tuffii keenya kanaan nu gahee jechaadha. Kanaaf hin dheeressu, guddatee farreetti hin feenu. Xiqqoodhuma yoo qayyabannee, yoo wal ijaarree, yoo wal taanee, guddaa keenya yoo dhageenyee, gadi yoo of qabne of mul'isuu dhiifne miira keessa galuu dhiifne akka amantaa tokkotti yoo deddeebine furmaanni numa bira jirti jedhee amana. Garuu akka furmaatatti furmaatanii ta'uu wantoota yaade tokko lama sadii wantoonni hin teechisee jira. Tokkoffaarratti dhugaa jiru haa fudhannu. Dhugaan jiru maalidha? Mana amantaa kana yaadni doomineet godhee jira. Karaa aadaatiinis ta'ee karaa yaadatiin doomineet godhameera. Kanaaf karaa alaatiin waraanni ani itti baay'ate mana kanatti. Kana jijjiiruun guyyaa tokkoon jijjiiruun baay'ee ulfaata ta'uu danda'a. Garuu dirree siyaasaa keessatti wanti taphni baratame tokko jira. Tapha san garana fuudhuun ni danda'ama. Dirree siyaasaa keessatti taphni baratame maalidha? Ajandaa mormitoonni kaasan ajandaa ofii godhachuu irratti hojjechuu. Fakkeenyaaf dhimma alaabaa dubbii yeroo baay'ee ka'uudha. Dhimma alaabaa kana irratti furmaanni kaa'amuu qabu
yeroo dhiyoo keessatti irratti hojjetamuu danda'u qaba. Kana amma naannolee Oromiyaa keessatti dhimmi alaabaa dhimma siyaasaatis dhimma mana amantaatis ta'uu akka irra hin jiraannetti deebiin itti kaa'amuutu irra jiraata. Lammaffaa irratti immoo humna qabaachuu hoggaa jedhamu humna ijaaruu. Humni ijaaramuun kun wanta salphaadhaan wanta dhufu miti. Tokkoffaa irratti ikonomikaalii of danda'uu qabna. Wanti eegu tokko maalidha? Akka waldaan duuka bu'ootaa wanta structurized ta'ee taa'ee fi strategic plaanii qabatee gara uummataatti dhiyeessee bajata isaa dhiyeessee hagana na gargaaraa wanta akkanaa hojjechuun barbaada han jedhu san kana dura dhiyeessitanii too ta'een beeku. Ani garuu haga har'aatti wanti na quunnameen jiru gaafii akkasii wanti pirojektoota guguddaa qabannee kaana taanan uummanni humna baay'ee jira. Uummanni haga ammaatti amma staatiksiin jiru miliyoona 10 natti fakkaata wanda goggoree dhiifama. Miliyoona 10 dhiisitii miliyoonni tokkichuu jijjiirama guddaa uumuu danda'a. Gaafiin sammuu kiyya keessatti deddeebi'u yeroo baay'eedha. Maalidha? Maaliif kolleejiin hin jiraanne? Fakkeenyaaf jechuu kooti. Kolleejiin yaadni akka jiru beeka maaliif gara hojiitti seennamne? Maaliif irratti hin hojjetamne? Amma kun tokkoffaa irratti deebii maaliif kennuu danda'a? Tajaajila kana si'aayinaan akka waliin nu gochuu danda'a. Lammaffaa teekinooloojiitti fayyadamuudhaan tireeningii garaagaraa kennuun ni danda'ama. Zoom miitingii ta'uu danda'a, yuutuubii ta'uu danda'a. Kanaan tireen gochuu hin dandeenya. Ijoollee naannawaa irra taa'aniitoo tajaajila kennuu barbaadan jiran. Tajaajila kennuu barbaadanii garuu maalidhaa? Siraata qiddaasee fakkeenyaaf inni bahe sun kitaabni dhabamee jira. Kitaabni hoo dhabame yuutuubii irratti wantoota akkasiisan akka argatan gochuudhaaf yaalameera hoo ta'e hin beeku hoo yaalamne ta'e siistem amma kan akka fakkeenyattan kaasa. Wantoota akkasii fayyadamuu hin dandeenya. Garuu tokkoffaa irratti garuu wanti irratti ani amma asitti kaasuu barbaanne structurii hamma gadiitti yaa uumnu. Achumaan itti aan immoo maalidha? Division of labor haa jiraatu hunda keenya as keessatti ani amma as dhufe boruuftaan hojii manee tokkicha fudhadhee galuun irra jiraata. Maal hojjechuun qabaan jedhu san. Humna ijaaruu hoggaan jedhu baay'ee xiqqoo ta'uu keenya yookaan immoo guddaa baay'achuu keenya miti. Humna ijaarama fakkeenyaaf beektuu ta'e Gibxi keessatti ortodoksonni jiran baay'ee xiqqoodha. Garuu wanti isaan politikaalii ikonomikaalii wanti isaan gochaa jiran garuu hin tuqaman. Lafti isaanii takkittiin hin tuqamtu. Maaliif ijaaramaniiru? Waa keessa pirezidaantiin biyyattii gara pirezidaantummaatti dhufuudhaaf paatriyaarkiin biyyattii irraa haga ta'e eeyyama argachuu qaba. Hagana humni isaanii. Humna salasitti fuudhuu hin dandeenya. Maal dhabne? Uummata qabna. Nama barate qabna. Kana irratti haa hojjennu. Haga gadiitti akkamitti adeemu? Strategic plaanii yaa qophaa'uti guyyaa ani hoo jiraate hin beeku ammas dhiifamanaaf godha hin jiru taanaan gara keenyatti nuuf dhiyeessa. Irratti haa hojjennu. Pirojektoota takkaan namoonni bocu personaaleen bocuu nan danda'a. Pirojektii 2-3 ta'uu danda'a. Income generating activity jiraachuu irra danda'a. Waldaa kana suphuu danda'u. Wantoota akkasii irratti haa hojjennu. Amma yaada mormii alaayis dubbii keessayis dhufurratti irratti hojjechuudhaaf humna qabaachuun irra jiraata. Ammas taanaan humna dhabne wanna hunda tokkummaa yeroo duratti abbaan keenya rakkoon qabu waldaa 2-3 hojiraatan uummataaf hojjetan ani akka dhuunfatti dhiifamanaaf haa godhamu wanta akkasii hin deeggaru. Maaliif namni amala namummaa isaatiin dhiigootu isa wantoodha. Waldaan 2-3 jira taanaan dorgommiin jira jechuudha. Isarra istiraakcharii tokko jalatti akka dhufan walitti fuudhu isan recommend godha. Dhumarratti immoo furmaata barbaadu han jedhu kun har'a furmaata argannuufi miti wanti kun. Yoo 2-3 deddeebine yoo 4-5 sanaan booda hojii tokkoon tiimiin uumamurra jiraata. Tiimiin tokko tiimiin kan hojii kan hojjetu tiimii akkas lallaba hojjetu wanta akkasii. Kanaafuu tiimii biildi godhame wanta hojjetamuu qabu malee guyyaa takkittiidhaan akkasitti walii galleetoo yookaan haasofnee wanta adda facaanu taanaan ammas furmaanneen dhufu
An arra dhufee kana dubbachuu kootti nan gammadas natti dhaga'amas. Maaliif jennaan waan baay'ee keessa dabarre. Guyyaan kun garuu guyyaa Waaqayyooti. Wannan jechuu barbaadu wantoota silaa mariidhaaf dhiyaatan tokko tokkoon argeera. Baay'ee keessa kootti wanta fudhadhe qabaa jechuudha. Anama rakkoo isaa irratti dubbachuu tun ta'in furmaata isa jedhamu irratti dubbachuu barbaada. Jalqaba irratti ka'umsa akka ta'uuf maaltu kana fidee isa jedhamu amma namni isa alaa isa keessa jettanii kan keessan sanaa rakkoon mana kiristaanaa rakkoo biyyaatu keessatti maanifeest gochaa jira malee kan bataskaanaa duwwaa miti. Isa biyya irratti ta'utu mana qulqullummaa irratti maanifeest godha jechuudha. Kanaaf inni guddaan maa inni finxaaleeyyummaa jirutu maratee dhufee mana qulqullummaa gale. Finxaaleeyyiin kan mootummaa mormus kan eenyu mormus haa ta'u lafti inni itti dhokatu dhufee mana kiristaanaa keenya ta'e baay'een gadda kanatti. Kanaaf sila Naahimiin gaafa dhiyeessitu alaabaa lama wal biratti arge. Mana morkii ta'e jechuudha. Ati kan garaa keetii boossaa kan ilkaan keetiin bo'a jedhee jedhan akkoon koo. Isa arraa miti kan hin bo'an isa boriin na gaddisiisa. Baay'ee kan hin bataskaanatti deebi'ee na ilaallannaan yeroo kanatti bataskaanaafan jiraachuun qaba jedheen. Jaalalatu na deebise. Nama tokkorraa waa barbaadame miti jechuudha. Kanaaf falli jiru tokkoof tokkodha. Innis maa inni jennaan Kiristoosiin fuulduratti ilaaluu duwwaa. Kanaan achi hin jeeqamtu amma sin kan Oromiyaatis hin dibamni kan biyyaayyuu bataskaanni mataan qabamu. Gara meeqatti diigameera. Warra filatanii bo'antu nu hogganaa'eera. Wal qoree namni wal qoree wal jajaa jira. Bataskaanni keenya qorumsa guddaa fuuldura ishee jira. Isa kan dabarte caalaa isa fuulduraatu baay'ee cimaadha. Sabummaadhaan wal qooduun inda'uun kan Oromoo xinnoo tasgabbaa'eera Waaqayyoon duukaa jira fakkaata. Kan keenya immoo xinnoo xuruu dha'u. Isa caalutti rakkisaa ta'aa jira. Wal qoodaa jiru. Diigamsa dhufaa jira. Diigamsi kun immoo mana kiristaanaa keenya fudhatee kufuullee hin danda'u. Waaqayyoo teega mana kana. Isa dhugumaadha kun isa haasaaf utuu hin ta'in. Kanaaf giddugaleessa keenya sana qabachuu qabna. Kanan goonu taanaan falan argan. Kanaaf immoo giddugaleessi hojii badii hojjetamu kanaa magaalaa Finfinneedha. Kanaaf sagantaa gurguddaa walirraa citiinsa hin qabaanne torbanii yoo dadhabdan ji'aan diriirsaa magaalaa kana keessatti. Baay'annee gaafa wangeelii lallabamuu sagaleen Waaqayyo ol ka'ee siyaasarraa waan hundumarraa bilisa ta'ee gaafa tajaajila keenya ol kaafnu hin sodaatamna. Isa dubbaturraa isa callise sodaatama. Dheengadda goolumsa gaafa magaalaa kana keessa ture ani baay'een sodaadhe arrabsame caalaa kan hin sodaadhe Oromiyaatti waattaa laata dheen sodaadhe. Garuu uummanni Oromoo guddina isaa agarsiise callise calluma jechuunsaa bakka sabi keenya sokkeera jechuudha. Callisuun keenya waan guddaa ta'a. In callifte jechuun in caalte jechuudha malee immoo amte jechuu miti. Kanaaf magaalaa kana keessatti dhiibbaa nuun geggeessuu qabnu inni guddaan mul'achuu qabna. Mul'achuu qabna jechuun shantaatu nan taatuu isa jedhu taanaa jechuudha. Tokkummaan ni jedhamu isadha. Afaan miti. Feesbuukii irratti amma namni wal dubbataa mana Feesbuukii irratti deebiin kenninaa sokkaa bira darbaa Tiwiitarii farra galaa dhaqaati. Feesbuukii nama yeroo baay'ee waltajjii arrabsootaa jira waan ta'eef. Koomentii ilaaltu taanaan baddaniittu. Inni ilaalina. Baay'een hunda keessan jaalladha. Boriif garuu mana kiristaanaa keenyaaf yaaduu qabna. Adaraa keessan mana kiristaanaa keenya akka hin cufamne eebbifama. Ani maqaan koo Garramaa Farqi Bakareen jedhama. Wallagga Lixaarraan dhufe akka carraa hojiif dhufee Naziraan hirmaadhe.
Abbooliin amantaas kan aadaas nuuf kalchaa isiniin jechuun barbaada. An akka waliigalaatti waldaan kun hojiin hojjetaa jiruu fi ammas gochaa jiru kun uummata kanaaf abdiidha. Ergan kana jedhe ani rakkoo keessaa irratti utuu xiyyeeffattanii mana keessaa bal'aa ka'e keessumaa bishooftuu irra natti fakkaata obboleessi keenya sirriitti kaaseera. Namni mana isaan cufanne taanaan abbaa argeetu keessa lixee akka barbaade gochuu danda'a. Maaliif nama biraa komanna? Qaama biraa waan komannu tokko hin qabnu. Rakkoon keessa keenyaa bal'aadha. Baay'eetu qaawoltan. Kan sana fide isa. Kanaafuu dubbii jalqaba kamiin hiikuu qabnaan jedhudha. Waan hiikuu hin dandeenyetti quba kaa'uun barbaachisaa natti fakkaatu naan. Waan hiikuu dandeenyu san urka jiru irratti isarratti utuu xiyyeeffannee rakkoon dabalataa dhufan sun dhimma isaanii iddoo dhabu. Karaa isin dhabu jedhee yaada. Manuma keenya banee gadhiise waan ta'eef. Furmaata waa afurtu natti mul'ata naan. Inni tokko qaama olaanaa bataskaanaa kana bushuu rakkoo humnaa olii isa dhufe sanaa kan furmaata itti kennuu dhiyeessaa abboolii keenyaaf sinodoosiidhaaf. Isaan gaafatan nu ol jiru waan ta'eef tu isaan beekamtii nuun laannee nu hindi keenya yoo dandeenya waan ta'eef isaaniif kennaa waan qindeeffattan evidensii qabdan achi dabarsaatii isaan qaama gaafatan sanaa gaafatanii. Inni lammaffaan akka ijoollummaa keenyaatti hojjechuu waan dandeenyu asiif achi wal harkifnee atasiin bayi anasiin hambaa anasiin iddoo kanatti hojjedha achi iddoo kanatti hojjedhu seedhan sun dhaabate tokko taanee naannoo keenya rakkoo jira edda jennee adda baasnee dhiyeessinee walii immoo na jajamnu edda jennee akkamitti waliif ajajamnaa akkamitti tokko taanee wal deeggarree waliin hojjennaa kan jedhu sana ajandaa ta'uu qaba. Waldaa kan biraatti keessa keenya kan jiru kana. Qiddaaseen afaan Oromoo Wallagga Lixaa Duwwaatii hojjetamaa jettan natti fakkaata. Miti? Maaltu isin dhawwe iddoon biraa? Obbaa isin dhawwe. Kamitti akka jalqabame, kamitti akka maal ta'e beekna hundi keenya. Tokko taanee qindoofnee irratti walii gallee saba keenya mariisifnee isa dhalataa ta'es isa chittiin dhalannes isa hojiif dhufes walii gallee tokko taanee warra nu morman immoo yoo jiraate Oromoos kan ta'e Oromoo ta'uu isaa baatu kaayyoo sanatti kan amane wal geenyee hin ta'u jennee inni ta'uu fi dide immoo dhiisee deemeetu hojjetamaa jira. Maal akka gochuu dadhabdan isin? Tokkummaa dhabuudhaan kun waan tokkummaan dhibee malee nama takka nu godhe numa takka soof godhe numa takka soof godhe nuyi yaa jennu ammas irra deebine nu takka godhe yaa jennu. Ergasii booddee furmaata hin dhalataa jechuudha. Maaf inni lixaa sun ol hin baane? Samii irraa gadi bu'e miti. Hojjetame, mari'atame, abboolii amansiifamanii yeroo isaan karaa tokko gubbaa asiillee kan itti dhufuuf yaalameera. Asii tarii harka keessaa qabna ta'an qabnu ta'an beennu maxxanfamee iddoo biraatti fageeffamaa ture. Garuu mareedhumaan tasgabbiidhumaan bira darbameetu hojiirra oolaati kan jiru. Naannoo keenyatti, naannootti dhalannetti maal hojjechaa irraa asii rakkoo jira. Baadiyyaa keessa immoo lafa tajaajilaan hin jirre. Maaf isaa tajaajila afaan Oromoon baratee callume dheetaa waamtanii maan qaxartan naannoo keessanitti. Maan babal'iftan? Hin qaxarinaa nama heduu jira. Abboolii keenya takka jedha. Itti sixxanii itti himtanii. Evidensii inni dhiyeessitanii fi yoo didu ta'ee uummatatti inni dhiyeessitanii uummati waan tokko jedhu. Bataskaannoo kan isaati jenneerra. Maal rakkoon kun? Kanaaf tokkummaa sana cimsinu. Yoo tokko taane waan hundumtu sirrata. Eessattuu ta'u sirrata. Fagoon ga'u. Nuti tokko ta'uu dadhabe. Wal dhiibnee qaawwa sanaan namni kan biraa dhufee nu dhiiba. Waan taaneef inni sadaffaan naannoo dhalattaniitti waan hojjetamuu qabu hojjedhaa hojjechiisaa deeggara nama dabarsaatii akka tajaajilli babal'atu godha. Inni arfaffaan hojiin kun hojii waaqayyooti malee hojii namaa miti. Hojii dhiigaa fooniin hojjetan miti. Abbooliin keenya kadhannaatti nuu cimaa waaqayyoon kadhannuutti. Nus amma dandeenye kiristaanota taanee kadhannaatti cimnu seexanni nu qortii namis nu qoruu dhiigaa fooniin qoramuu dandeenya waan taaneef hojii hafuuraa immoo amantiidhaan keessa darbama waan ta'eef kadhannaatti yoo cimne rakkoon kun furmaatan argataa kan jedhuun yaada qabaa fayyaa ta'a galatooma. Tokkummaa jedhu san irratti haa hojjetamu. Tokkummaan jiraannaan rakkinni hin jiru. Inni lammaffaa kadhannaadha walaa gargaarru.
Inni sadaffaan informationii walaa jijjiirru sheera walaa goonu yaadan ullee garaa yoo deemne hunda isaa injifachuu hin dandeenya kan jedhu ergaan qaba. Kanarra kan hafe hundi keessanuu dubbataa turtan waan ta'eef ergaa baay'ee wanti dubbannu hin jiru. Guutuun Oromiyaa uummanni dhaga'u afaan isaatiin haa dhaga'u haa baratu dhaaltu mootummaa argatu uummanni badii haa deebi'u kan dhaabbatee jiru cimee akka dhaabbatu godhuudhaaf hundi keenya haa cimnu. Waldaa kaayyoo waldaa nuukabootaa sabni kun afaan isaatiin haa baratu haa dhaga'u dhaaltu mootummaa argatu mana isaatiitti haa deebi'u. Kan keessa jiru mootu cimee haa dhaabbatu amantaan kan koo ta'ee qabatee akka socho'u haa goonu kan jedhu ergaan waldaa nuukabootaa kanumaan warri har'a dhuftanii asitti argamtan baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaadna. Kanaan booda sagantaan akkanaa babal'aa yeroo dheeraa keessa osoo hin fudhatin hin qopheessinaa isarratti sin mari'annaa yaada jiru mootiyyuu ogummaa qabdaniin akkuma obboleettiin keenya amma achirraa kaafte ogummaa qabna waldeeggaraa deemna yoo ta'e hundi isaatu salphataa deema jechuudha. Kanaaf namni as keessatti hundi keessan warra barattanidha ogummaa adda addaa warra qabdanidha ogummaa qabdaniin biiroon waldaa nuukabootaa namoota hin beekneef as kiiloo 5 jira almiinsaa gubbaarra kanarraan kan bilbila qabna imeelii qabna achirratti kontaaktii wal godhuu dandeenya sanatti wanta jiru barachaa haala Oromiyaa keessa jiru miti kan Itoophiyaa keessa jiru rakkina mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hiikuu ni dandeenya. Awwaan gabaabaan kaasuu barbaadannis maa'inni dhimma sila achirraa ka'e keessaa waa'ee tokkummaa jedhu irratti kaasuu barbaadan. Rakkoon keenya inni guddaanis tokkummaa dhabuudha waan ta'eef. Kanaaf waldooleen bakka jiranitti Oromiyaa keessatti ijaaramanii jiran kan isaan ijaaramanii quuqqaa tajaajilaarraa kan ka'edha kan isaan ijaaraman. Tajaajilli mana amantaa babal'achuu qaba. Hundumtuu karaa jirru tajaajiluu qabnaa isa jedhu irraa kan ka'anidha. Ka'umsi isaa jechuudha. Amma gaafa teenye ilaallu garuu tajaajilli jalqabame kun akkuma jiru ta'ee wal dhaga'uu dhabuudhaan amma bifa jijjiirratee jira jechuudha. Wal dhaga'uu dhabuun akka nama bataskaana tokkoon tajaajilleetti wal abaaruun wal arrabsuun feesbuukii irra buluun feesbuukii irra ooluun rakkoo waldoolee ta'ee jira jechuudha. Kanaaf an kanin jechuu barbaadu waldaan tajaajila bataskaana Oromiyaa keessa jiru tajaajiluudhaaf hundaa'ee jiru hundumtuu tokkummaadhaan tasgabbaa'ee wal dhaggeeffate tokkummaadhaan waliin ta'ee tajaajiluu qaba kan jedhu ejjennoon qaban. Tokko taaneen tajaajilu taanaan tokko taaneen deemnu taanaan qorumsa sila qorumsa bakkee kan jedhu ka'eera. Qorumsi inni bakkee rakkoon qabu. Keessoon keenya cimaadha taanaan waliin mari'anna taanaan wal hubanna taanaan rakkoon nalaa duris nu abaaraa turanii ammas nu abaaraa jiru boris nu abaaru isaan rakkoon qabu. Kan nama aarsu garuu isa ijoolleen keenya kaanii abboota abaaran. Isa abboonni gaddeebi'anii ijoollee wajjin feesbuuk irratti wal abaaran. Isatu nu aarsaa jechuudha. Kanaaf rakkoos alaa sana kan hiikuu dandeenyu maqaa namoota alaa sana kaasuudhaan min. Waan isaan nuun jedhan sana baannee leellisuudhaan min. Tasgabboofnee tokko taanee teenye mari'achuudhaan. Kanaaf waldaan kun akkamitti tokko ta'a isa jedhu irratti geggeessitoonni waldaa afuuraa Oromiyaa keessa jiru geggeessaa jiran tasgabba'anii waliin mari'achuu qabu. Geggeessitoonni waldaa kana geggeessaa jiran waliin hin mari'atan taanaan walii wajjin naasa'an taanaan ammayyuu rakkinni isaa hin babal'ataa jechuudha. Rakkinni isaa eessa deemaa jira? Abboota keenya addaan qoodaa jira. Phaaphaasota addaan baasaa jira. Kanaaf waldaa kan geggeessaa jiran koreen waldoolee Oromiyaa keessa jiran hundumtuu sa'aatii fudhatanii sa'aatii bal'aa walii kennanii taanii wal qorachuu qabu. Waldaan afuuraa kan jalqabame akka ittiin qarshii argannuuf hizmin akka ittiin beekamtii biyya lafaa argannuuf hizmin. Waldaan abaluu miseensa 200 qaba, waldaan abaluu immoo miseensa 100 qaba, waldaan abaluu immoo miseensa 50 qaba. Edda dorgommiin keenya miseensaan ta'e, edda dorgommiin keenya birrii argachuun ta'e, edda dorgommiin keenya wal bira darbuudhaan ta'eeti tokkos ka'ee bormandaraa ka'ee waldaadha. Dorgommiidha waan ta'eef. Hojii afuuraati taanaan garuu tasgabboofnee teenya waldaan miseensa 5,000 qabu kan keenya jechuudha. Akka itti fudhachuu qabu. Hundi keenya iyyuu.
Inni miseensa sadii qabus kan keenya jechuudha. Kana walitti finnee tokkummaadhaan laga guddaa fuula keenya dura jiru kana ce'uudhaaf wal dhaggeeffachuu qabna. Keessumaa rakkoon guddaan kan jiru miseensota bira rakkoon hin jiru. Rakkoo guddaan kan jiru nu bira jira. Eeyoo bira koree waldoolee geggeessu nu bira rakkoo guddaatu jira. Kanaaf sa'aatii fudhannee tasgabboofnee teenyee yoo waliin mari'anne waldaa keenya tokkommeessine isa tokko nu abaaru warra amma tokko nu abaaraa jiran tokko nu salphisaa jiran baay'atanii dhufanii dhiifama nu gaafatu un tokko taaneenna. Baay'atanii dhufanii waliin mari'atanii dhiifama nu gaafatu jechuudha. Tokko taanii deemneennaan. Waa'ee tokkummaa waldaa irratti adaraa akka abbaa amantaa tokkootti kan hin jechuu barbaadu isa kanaadha. Unis abboonni amantaa bishina qabaachuu qabna. Abboonni amantaa wal jaallachuu qabna. Abboonni amantaa wal gorsuu qabna. Abboonni amantaa wal dhaggeeffachuu qabna. Yoo kana ta'e ijoolleen keenya wal dhaggeeffatu. Yoo walii wajjin deemne, yoo wal gorsine, yoon waa'ee ijoollee keenya mari'anne ijoolleen keenya nu wajjin laga ce'uu danda'u. Un wal hamanna taanaan, un wal tuffanna taanaan ammayyuu rakkoon itti fufaa jechuudha. Kanaaf abboonni amantaas rakkoo nu bira jiru teenyoof ilaaluu qabna jechuun barbaada. Gabaabsee raawwadheera. Waa'een feesbuuk irratti maqaan tokko lama babarrooftu nama amala mataasaa qaba hundumti keenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma wantoonni baay'een hin jedhu. Akka koottamman feesbuuk irratti maqaan abbaa Gabere Maariyaam ka'ee waan abaarameef waan hin godhu qabu. feesbuuk irratti waan abbaan Gabere Maariyaam eebbifameef waan hin godhu qabu. Waan hin godhu abbaan Gabere Maariyaam sammuunsaa waan ajeji amantaansaa waan ajeju godha jechuudha. Hundumti keenya jennu akkasii qabna. Kanaaf waa'ee feesbuukii hin sodaatinaa. Garuu ijoolleen Oromoo taatanii ijoollee keenya taatanii feesbuukii irratti paappaasotas monokkosaatis lubootas lallabootas walii keenya salphifnu haa dhiifnu. Wal salphisuun xumurri isaa boollatti nama geessaa. Wal kabajuun immoo laga abiddaa nama ceesisaa. Daawwattoota keenya galtee yaadaa hirmaattonni dhiyeessan kanarraa isinis waa akka hubattan abdii qabna. Kutaa sadaffaa fi isa dhumaan ammoo yaada dabalataa hirmaattotarraa qindeeffanne qabannee dhiyaanna.